Uummanni Oromoo uummata hortee kuush gaanfa Afrikaa keessa jiran kan aadaa, duudhaa fi amantaa isaanii duriitiin buluun beekamanidha. Aadaa fi duudhaatti cichuun uummatichaa immoo namoota uffata aadaa Oromoo bocanii ammayyeessaniif qormaata ta'aa turuun isaa ifadha. Uffanni aadaa Oromoo waggoota dhiyoo as akka Oromiyaatti qofaa osoo hin taane akka biyyaa fi addunyaattis beekamaa jira. Qophii Irreechaa hanga sirna cidhaatti, kiliippii sirbootaa hanga sirnoota bebbeekamootti, darbees immoo hanga guyyuun uffatamutti ga'eera. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Kun qophii dhamdhama aadaa torbanitti yeroo tokko isin biraan geenyudha. Qophii keenya kanaan qabeenyawwan aadaa adda addaa Oromiyaan qabdu kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii keenya har'aanis uffata aadaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun kaleessa sadarkaa akkamiirra akka ture, har'a sadarkaa akkamiirra akka jiruu fi gara fuulduraattis sadarkaa akkamiirra akka gahu yaadota adda addaa fudhachuun kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anayyaantuu Baacaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Guddina faashinii uffata aadaa Oromoo keessatti qeeqii baay'een akka mudatu dizaayineroonni hojii kana hojjetan ni dubbatu. Uffata aadaa wayita jedhamu kan naannoo adda addaa fi kan haala qilleensaa garaa garaatiin hundaa'ee hojjetamutu jira. Fakkeenyaaf kan Arsii irraan kaaba kan qabuu fi jalaan ammoo waa dabboo dheeraadha. Gara kaan kanneen akka Shawaa, Booranaa, Harargee faatti ammoo kan harka qullaa mul'isus jira. Akkaataa umuriitiin gargar ba'uun bakkeen namoonni uffata gabaabaa uffatanis inuma jira. Jechuun uffanni aadaa haala qilleensa naannootiin kan kalaqame ta'uu dizaayineroonni uffata aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjetan ni dubbatu. Uffatoonni aadaa Oromoo kun bakkaa bakkatti maqaa garaa garaas qabu. Fakkeenyaaf uffata aadaa Wallaggaa kan dhiiraa yoo laalle kittaa, adda jalee, marcuumsaamee. Uffata aadaa Wallaggaa kan dubartii yoo laallu immoo waan dabboo, adda jalee, sabbata, kiilloo akkasumas harkatti kan qabatan qorii, dhaabbataa fi kan kana fakkaatanidha. Uffata aadaa Booranaa kan dhiiraa immoo hidhaa adii, marata mataa, horora, liichoo, kalloo fa'i. Uffata aadaa Booranaa kan dubartii yoo laallu immoo gorfoo, siinqee, saaqqaa fi kan kana fakkaatanidha. Gara faashiniitti wayita dhufnu immoo uffatoonni aadaa kun fedhii nama dhuunfaatiin hojjetama malee fedhii uummataatiinis miti jedhu dizaayineroonni hojii kana hojjetan. Kanaaf immoo haalli qilleensaas ilaalamuu qaba. Fakkeenyaaf yeroo bonaa bullukkoo uffachuun hin danda'amu. Kanaafuu hojiif akka tolutti, sochiif akka tolutti, haala qilleensaaf akka mijatutti ammayyaa'ee aadaa isaa osoo hin gadhisiin hojjennaa jedhu ogeessonni kun. Haala uffanni aadaa bifa faashiniin itti bocamee uffatamaa jiru irratti hawaasarraa eegalee hanga beektotaatti yaadonni garaa garaa falmisiisoon ka'aa jiru. Gama biraatiin ammoo dhimmoota aadaa fi afaan Oromoo irratti qorannoo isaanii kan hojjetan barsiiftuun Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Halimaa Jibriil uffanni aadaa Oromoo ammayyeeffamuu keessa duudhaasaa ganamaa gataa jira jechuun isaanii ni yaadatama. Huccuuwwan faashinii biyyoota alaarraa dhufan namoonni akkaan fedhu. Nuti isa kana huccuu keenyaan bakka buusuu barbaanna. Akkasumas immoo haala addunyaarra jiruunis ilaaluu qabnaa jedhu dizaayineroonni kunniin. Dizaayineroonni kun akka jedhanitti uffanni aadaa Oromoo waan gabaa faashinii addunyaarratti hin baane hedduu qaba. Qabeenya ammallee hin tuqamiin jiru kana kallattii garaa garaan itti fayyadamuu qabna. Kan hojjennu ammoo fedhii namootaa bu'uura godhanneeti. Fedhiin nama hundaa tokko ta'uu dhiisuu ni danda'a. Garuu namni fedhii garaa garaa qabu uffata keenyatti dhimmamuun nuuf waan guddaadha. Haga nuuf danda'ametti aadaan keenya hawwataa akka ta'u barbaannaa jedhu dizaayineroonni kunniin. Uffanni aadaa qulqullinaa fi baay'inaan akka hojjetamus dursa kennanii hojjechuu irratti argamu. Kana milkeessuuf ammoo ogeeyyii baay'inaan leenjisaa jiru. Uffanni aadaa Oromoo yeroo qophii yookiin sirna tokko irratti qofaa osoo hin taane akkuma huccuu kaanii guyyaa akka uffatamu gochuuf kallattii garaa garaanis hojjetamaa jira. Aadaa fi faashinii wal simsiisaa deemuun rakkisaa ta'us akka inni duudhaasaa ganamaa gadi hin dhiisne of eeggannoodhaan hojjetamaa jira. Uffanni aadaa akkuma jirutti ta'ee kan faashinii garuu bifa nama hawwatuun waan namoonni beekan irraa bifa addaa fi haaraa ta'een fooyyessanii hojjechuun aadaa uffata Oromoo calaqqisiisuu irratti argama. Kaayyoon uffata aadaa ittiin duudhaa hawaasichaa calaqqisiisuu fi kunuunsuudha. Addunyaa irratti kan dorgomnu aadaa keenyaani. Garuu faashinii fi aadaa wal simsiisuun akkuma jirutti ta'e kan aadaa fi faashinii akkaataa fedhii namootaan adda baafamee qophaa'a. Oromoon saba aadaa hedduu garaa garaa mataasaa qabudha. Isaan keessaas uffata aadaa Oromoo irratti xiyyeeffannee qophiin nuti isin biraan geenye kana fakkaata ture. Torban mata duree biraan kan walitti deebinu ta'a. Haga torbaniitti nagaan nuuf tura.